ማርያም አክሊለ ጽጌ ከጸላ መንግሥቶ ለጊዮርጊስ ኤጋ ሀቲቴኛ ዱበሮ ቁልቁሌቲ ማርያም ግብጽ akkuma geechen daa'imti harka isheetirra jiru ni dadhabe maqaba kanilma kanafura qulqullu waaqayyo tokko አሜን። አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ 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 ከጸላ መንግሥቶ ለጊዮርጊስ ከጸላ መንግሥቶ ለጊዮርጊስ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ waaqayyo tokko አሜን። ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን waaqayyo hundi keessaniyyuu chaanaalii yuutuubii kan koo kan hordoftan hundi keessan maqaa waaqayyo gooftaan nagaan sin gaafannaa akkam jirtu akkam yoo nageessaan akkam turtan ameen galateeffamuu nama lasaa kan ta'e waaqni abbaa keenyaa fayyisaan keenyaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan waaqayyoo hundi keessaniyyuu warroonni yuutuubii kana ilaaltan YouTube kana subscribe gochuu keessan hin dagatina akkasumas immoo namoota biraaf akka dhaqqabu share godhaa akkasumas like godhaa siniin jenna maqaa waaqayyootiin. Egaa barumsa kutaa tokkoffaa waa'ee godaansa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam ilaallee turre. Egaa waa'ee sooma xiggee yookiin waa'ee godaansa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam osoo hin xumuriin kutaa lammaffaa barsiisan keenya arras nu jidduutti waan argamaniif kallattumaan kara barsiisa keenya deemnee waa'ee barumsa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam waliin ni baranna waan ta'eef hundi keessaniyyuu nu faana ta'a siniin jenna. Egaa barsiisa keenya baga nagaan nu dhuftan. Obboleessa Daaqon baga nagaan nu eegdan. Amiin. Egaa barsiisa keenya waa'ee haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam godaansa ishee barumsa kutaa tokkoffaa irratti ilaallee ture. Akkasumas amma haala ishee bakka irraa kaanee kaasnee goolabsiisnee xumuruuf yaanna waaqayyo gooftaan nu gargaaruti. Barsiisa keenya mee godaansa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaa waaqayyo gooftaan nu ibsaa waan maqabdan yookiin nuuf qooda. Eshi obboleessa keenya Daaqon galatoomis hin jecha. Egaa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo koo baga xoomii haadha teenyaa geessanis hin jedha. Egaa kun immoo godaansa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam yaadachuudhaan kan soomamu. Egaa kutaa xumuraati kan hafe amma immoo kan barachuu dandeenyu kun kutaa xumuraatti ta'a jechuudha. Kutaa xumuraa kana ka fedhaa feeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos akka nu barsiisuu fi akka nu gorsu eeyyama isaa nuuf haa ta'u jedha. Egaa haati teenyaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Gibxi edageeche booda dhibbinaaf rakkina akkamitti ishee mudate dhibbinniif rakkinni akkamitti ishee mudate kan jennu ilaallata jechuudha. Egaa haati teenyaa dubaroo qulqulleettii Maariyaam Gibxi akkuma geechen daa'imti harka isheetirra jiru ni dadhabe. Yeroo kanatti haati teenyaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam mandara Gibxi akkuma geechen biyya Gibxi akkuma geechen gara dubartii sooretti yookaan dubartii dureetti tokko bira dhaqxee jira. Dubartii dureetti kunis
dubartiin kunis baay'ee qabeenya lafaatiin kan qabeenya hedduu qabdu turteedha. Egaa dubartittiin kunis haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gaafa dhaqxu maaloo mucaan kootis na harkaa beelee dhoobatees jira yoo qabaatte aannan naaf kenni yoo dhabde immoo waanuma qabdu naaf kenni jette dubartittii qabeenya qabdu tana haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gaafatte. Gaafa gaafattus garuu dubartittiin tuni garaan ishee kan laafina hin qabne akkasuma garaan ishee akka kattaatti kan jabaatudha. Garuu gaafa kadhannaa kana dhageessu dubartittiin dureettiin kunis akkana jetteen ati garuu bifti keetis baay'ee bareeda mucaanati baattulleen bifti isaa bareeda haadha nugusaa fakkaata inni mucaan harka keetirra jiru kun immoo nugusaa fakkaata akkamitti kadhannaa siif ta'a ati dubartii garaan lapheen kee dawaadha kanaafuu dubartii hojiin jaalanneedhaati kanaaf akkamitti kadhachuu dandeessa lammata jecha akkanaa akka sirraan hin dhageenye jetteen jedha. Dubartittiin hamtuun kuni akkas jetteen jedha. Haati teenyas qulqulleettiin dubaroo Maariyaam jecha akkatti laphee namaa waraanu kana gaafa dhageechus gaddite hirkitee boosse jedha. Ni boosse jedha. Maaliif dubartittiin hamtuun kuni jecha akka hebootti nama waraanu kana gara haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti darbatte jedha. Gaafa kana haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam ni booche gadditee booche hirkifattee booche jedha. Gaafa bocha ishee gaafa argu qulqulluun Yoosefi dubartittii hamtuu tanaan akkas jedhe maatii Waaqayyoodha. Dubartittii hamtuu tanaan akkas jedhe maaloo ati keessummaan yookaan immoo namni waa dhabe gaafa si gaafatu akkamitti ati dubbii akka hebootti laphee namaa waraanu kana dubbatta waan qabdu yoo qabaatte ni kennita yoo dhabde immoo nama qabuun biraan sinaa ga'u Waaqayyo jettee nama heebbista malee akkamitti dubbii akkanaa dubbatta ati jedhee qulqulluun Yoosefi dubartittii hamtuu tanatti dubbate. Gaafa qulqulluun Yoosefitti dubbatus isheenis akkas jetteen dubartittiin tuni garaan ishee kan laafina hin qabneedha. Garaan isheetis kan akka dhakaatti jabaatudha. Kanaafuu gaafa kana dhageechu Yoosefittis kolfa sobaa kolfitee jedha. Baay'ee Yoosef miila kaaseen gari feessatti ilaalte ija tuffiitiin ilaalte itti kolfitee jedha. Egaa yeroo kana hojjettuun Ti'immaan haati dubartittiin tun Ti'immaan jedhamti. Maqaan ishee Ti'immaan jedhamti. Akkasuma immoo yeroo kanatti hojjettuun ishee kan taate kootibaan gola hojjettu keessa baatee dubaroo Maariyaam irraa daa'ima ishee fuutee qumatii isheetti ol fageechite daa'ima kana gara lafaatti darbatte maatii Waaqayyo. Yeroo kana haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam daa'ima lafa dha'ee kanatti fuudhuuf gaafa ariifattu Yoosefis hin kaasin daa'ima kana raajisaa yaa raawwatu dinqiisaa yaa raawwatu hin tuqin hin kaasin amma inni dinqiisaa yookaan immoo raajisaa raawwatutti hin kaasin jedheen jedha. Yeroo kanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daa'imti Yesuus Kiristoos bakka kufe otoo haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam hin kaasin lafti banamtee dubartoota hamtuu kana lamaan lafti banamtee gara gadi fudhatte jechuudha. Akkuma gadi fudhatteeni mana keessatti warroota hafan immoo abbaa warraa fi ijoollee ishee akka jaldeessatti jijjiiraman. Gaafa jaldeessatti jijjiiraman saroon isaanii ariyanii daldeessi eessa mana keenya seene jechuudha. Saroonni ariyanii mana isaanii keessa baasanii kara caakkatti daldeessa kana fageessanii gatanii jechuudha. Yeroo kanattis haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam mana san keessa ji'a ja'aaf turte. Akka barbaaddetti Yoosef fi Selemoon akka barbaadanitti akkam ta'anii ji'a ja'a turanii jechuudha akka mana isaaniitti. Waan barbaade hojjechaa. Maaliif namni egaa maatii Waaqayyo namni waan facaafate haammataa jedha. Innis Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 gaafa dhaqanii dubbistan namni maalidha waan facaase haammataa. Egaa dubartittiin kunis hammeenyi ishumaaf ta'e. Gaafa nuti hammeenya hojjennu hammeenyi numaaf ta'a maatii Waaqayyo. Gaafa nuti gaarii hojjennus gaariin matuma keenyaaf ta'a jechuudha. Egaa kanaaf Galaatiyaarras qulqulluun kan eenyu barreesse daaqon. Egaa qulqulluun Paawuloos warra Galaatiyaas kan barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti
namni waan facaase haammataa jira. Akkuma kana dubartiin namni hammeenya godhe kun akkuma hammeenya isaatti argata. Namni gaarii godhes immoo akkuma gaarii hojjetetti argata jechuudha maatii Waaqayyo. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam mana san keessa ji'a 6 turanii jechuudha. Egaa ji'a 6 turan immoo Gabrieliin ergamaan gara isaanii dhaqee mana kana keessa akka fedhaattis ji'a 6 jiraattanii jirtanii. Amma immoo ba'aa deemaa jedheen jedha. Haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamis mana sanii ba'anii deemanii jedha. Biyya tokkos ga'an. Biyya sunis immoo mandarri sunis mandara hammeenyaan guutame. Mandara kan namaaf hin yaadne. Akkasuma mandarri suni warroonni namni fafeen keessa jiraatan ture jedha. Haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam mandara Arman geesse jedha. Mandara Armanis gaafa dhaqxu mandara san keessa namoota badaatu baay'ata. Egaa gaafa haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam argan mandarri kun balbalatti cufanii jechuudha. Gaafa balbalatti cufanii haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kadhannaa gara ilma ishee taasistee jedha. Balbala isaanitti cufa sunis otoo namni hin banin jalaa baname jechuudha balballi sunis. Haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gara namoota itti cufa san dhaqxee isin warra hojii gaarii hin qabnedha jette ija gaariitiin hin laalle jedha. Egaa gaafa kana mandara san keessa namoonni hammeenyaan kan baay'atan waan ta'eef akkasuma Yoosef fi Selemoon haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam dhakaa itti roobsanii jedha. Gaafa dhakaa itti roobsan garuu dhakaan isaan darbatan isaan irsa barsiisanii akkuma isaan darbatanii deebi'ee dhakaan sun isaan fixe jechuudha. Akkasuma akkuma dhakaan isaan darbatanii namoota 47 du'e jechuudha. Balaa dhakaa saniitiin garuu dhakaan suni haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hin tuqne, Yoosefis hin tuqne, Selemoos hin tuqne. Isaanumatti deebi'ee dhakaan sun isaanuma ajjeesee fixe jechuudha. Maalidha? Gaafa kun hundi ta'u haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam nama 47 gaafa du'u gaafa kana laalu namoonni hafan immoo raajii kana dinqii kana ilaaluudhaan haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam waaqa isaaf ilma isheetiif sagadanii jechuudha. Gaafa kana godhan haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kadhannaa ilma isheetiif taasiste namoota 47 du'assan du'aa kaaste jedha. Ila du'aa kaaste boodas gaafii gaafatte haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam. Isin garuu warra jireenyaaf hin tolle ture. Garuu yaa ta'u eenyuun kan du'aa sin kaase jettee gaafatte jedha. Kadhannaa keetitu nu kaasee du'aayi. Kanaafuu isin nama hojii gaarii hin qabnedha. Garuu ilmi kiyya Yesuus Kiristoos du'aa sin kaaseera. Du'aa sin fayyiseera. Ammaan booda waan gaarii hojjedhaa jetteen jedha. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akkasitti seenaa ajaa'ibaa dabarsite. Godaansa ishee irrattis dhibbinas rakkinas akkasitti dabarsite. Gibxii gara Itoophiyaa duumessa yaabbattee gara Itoophiyaa dhufte jedha. Gara Itoophiyaa geesse boodas biyyoota adda addaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam daawwattee jirti maatii Waaqayyo. Innis Gibxiin teenya gaafa Itoophiyaa geessus mandara eessa geeche mandara Goojjam Gondor Kibda Madir Walloo Arargee Arsii Sidaamoo Arargee Kaaba Illuu Abbaa Booraa Wallagga Jimma isaan kan daawwatteerti haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam jechuudha. Egaa kun hundumtuu haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gaafa kana hundumaa daawwattee jirtu amajjii 18 ergamaan qulqulluu Uraa'el akka Heeros du'e itti hime jedha. Haati teenyas eda Heeros du'e boodas gara Israa'el deebuudhaaf kaate jedha. Duumessa yaabbatanii gara Israa'el deebi'anii jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Itoophiyaa kallattii hedduudhaan daawwattee jirti. Eda daawwattees amajjii 29 gara Israa'elitti deebitee jirti jechuudha. Egaa akkatti seenaan ishee kun inni dubbata kitaaba biraanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Gaafa achirra dhaqxanii dubbistan seenaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam arguu dandeessu jechuudha. Egaa kan nu barsiise kan nu gorsee maqaan Waaqayyoo kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa barsiisa keenya dhuguma dhugaatti Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Amiin dhaaltu mootummaa Waaqayyoo sinaa taasisu. Egaa barsiisaan keenya bal'inaan waa'ee godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bal'inaan nutti himeera. Dhuguma dhugaatti barsiisa keenya sagalee jireenyaa nu haa dhageessisu. Egaa maalirra hubannaa asirraa godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam jechuudha. Isheen ilma ishee baattee jechuudha baraasan keessa akkasumas immoo dhiphina garaagaraa bakka hundatti darbatamtee tuffatamtee
akkasumas immoo biyya Gibxiin deemtee biyya Gibxiis akkasuma biyya Itoophiyaan galtee ergamaa qulqulluu Uraa'eliin eegamuudhaan kara biyya Israa'elitti deebi'uu ishee jireenya ishee dhiphinaa kanaan ilma ishee waliin dhiphattee dhiphina kana hunda godaansa ishee kana hunda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos baattee jechuudha. Godaansa kana hunda imaltee rakkina kana hunda argitee qulqulleettiin dubaroo Maariyaam yeroo godaansa ishee akkasumas immoo yeroo yaadannoo ishee itti yaadannuudha jechuudha. Egaa barsiisan keenyas bal'inaan waa'ee godaansaa haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam nutti himanii jiru. Waa tokko tokko jechuu fi asumarraa kaasee soomiin tsiggee yookiin immoo waraa hababaa yookiin immoo abaaboo birraa kan jedhamu jechuudha. Akkasiin kan ibsamu afaan Oromiffaatiin jechuudha. Egaa soomiin kun kan fedha keenyatiin soomamuudha. Dhiphina qulqulleettii dubaroo Maariyaam ilma ishee waliin raawwatte san yaa Waaqayyo Gooftaa nutis immoo akka keetti akka gaddaa fi akka jaalalaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif kennitetti akka dhiphina qulqulleettii dubaroo Maariyaamiirraa dhiphina garaagaraa irratti jechuudha yeroo dhiphattetti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajii garaagaraa hojjete haadha teenyaaf bilisa baaseera. Fakkeenyaaf Daakaarii fi Xixoosiin yeroo garaa naasisu akkasumas immoo lammaffaa balballi cufamee jiru sun yeroo banamu sadaffaan immoo warroota hammeenya yaada sanaaf hammeenya akka kennameef gooftaan keenya murteessaa murteesseera. Kanaaf dhagaa nutis immoo sooma kana sooma dhuunfa jennee waa'ee rakkina keenya waa'ee dhiphina keenya waa'ee dhukkubbii keenya itti mannee mana Waaqayyootti dhiyaannee deebii akka irraa argannuuf guyyaa yaadannoo godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam sooma dhuunfaa ni soomna jechuudha. Kanarraas eebbi argama. Maaliif godaansa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yaadachuun haadha teenya waa'ee dhiphina ishee ilma ishee waliin dhiphachuu ishee yeroo yaadannetti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wajjin dhiphatee bakka isheen seente waliin seenee wantoota hundaa raawwate erga raawwataniin boodatti immoo nagaan gammachuudhaan egaa Heroodosiin namoota ajjeesuun dhiiseen boodatti egaa Heroodosiin dhiiseen boodatti isaan kara biyya isaanii galanii nagaan jiraachuu isaanii. Kanaaf nutis gaa bara kana haaranuuf nu jiraachisi jireenya haaraa nu jiraachisi jennee mana amantaatti deddeebinee akkasumas immoo gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee gaabbii gallee soomni jechuudha. Soomii kana goolabuun nurra jiraata jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan bal'inaan dubbii isaa hafuura isaa nuuf ergee kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti hime maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Hundi keessaniyyuu yuutuubii keenya ilaaluu qofa osoo hin taane sabiskiraayib nuuf godhaa. Akkasumas immoo sheer godhaatii namoota biraa nuuf kennaa. Laayik gochuu keessanis hin dagatinaa maqaa Waaqayyootti isin jenna. Namoota biraas immoo warroota miseensa mana amantaa kanaa yookiin yuutuubii kanaa hin taane chaanaalii kanaa kan hin taane irratti hirmaachisaati akka isaanis immoo barumsa sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo akkasumas immoo faarfannaan akka galateeffannuuf akkasumas sagantaa garaagaraa qophoofne akka walitti dhufnuuf Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa bal'inaan barsiisan keenyas nu barsiisanii jiru. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Gaarii kan godhaan dubartoonni yeroo obsa guddaadhaan Waaqa waliin turu kan kee garuu isaan keessa addaa. Yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa. Yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa. Gaarii kan godhaan dubartoonni yeroo obsa guddaadhaan Waaqa waliin turu kan kee garuu isaan keessa addaa. Yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa. Yaa Maariyaam ulfinni kee guddaa.